biyako ifina mulatu hamtun sinarga wayya gurraacha uffadhaa jedhanii ummata labsanii ummata akka dogongor akka kan amantiitti fidan garuu amantii miti kun yeroo ummati sabaaf sablammoota baziskaana qobaatti gatee yeroo inni badetti nami wayyaa adii uffatee taa'aa jiraata har'a garuu ennoo gara mana isaatti deebi'u immoo yeroo nami ummanni simannaan isaa duwwaan iyyuu beekama yeroo bakka deemne hundumatti namni farda fudhatee konkolaataa isaa fudhatee namoonni jiran hundumtu maal godhaa turan jechuudha nu simachaa turan kun fedhii ummataati jaalala ummataati bakka dhiyaanis haa ta'u karaa booranaas haa ta'u karaa asallaas haa ta'u bakka deemne kariissas warri soorra yeroo deemnutti kan argamudha kun immoo namni fedhii isaatiin jaalala isaatiin kan simatudha jechuudha isa kanatu wayyaa gurraacha uffadhaa jechuudha kanaaf nuti nam tokko akka badu utuu hin taane akka jiraatu wanta ta'e siyaasa keessaa qabaa jechuudha namni akka mataa wal hin qabanne namni akka qooqa isaatiin hin baranne kan immoo kan nuuf kenne nama miti kitaaba qulqulluudha qooqa namni beekuun barsiisi wanta jedhe kun immoo doogimaadha jechuudha kan diigamu miti seera miti jechuudha kun kanaaf isa kanaa wanta deemneef kuni waan tokko waan nuuni nu sodaachisu hin qabu jechuudha kanaaf uummanni jiru hundumtuu kana baratee amantii isaatti jabaatee isa namni jeeqaa jiru kana ilaale gara isaa akka addaan baafatu dhuguma amantiif immoo waan biraaf dhuguma immoo waaqaaf immoo waaqa barachuuf ummiti isa jedhu akka nu barbaanna ittaan suudhaani nuti kana dura torban darbee jechuudha hiriira nagaa waamamee ture hiriira nagaa ba'ee ummati fedhii isaa jechuudha akka ibsuuf amantii kanaaf abbootii amma muudaman seera moo sirrii miti kan jedhu nutis dabarsinee turre haa ta'u malee garuu abbootiin keenya yeroo ta'anii sinodoosiin kun mari'atutti qaamni biraanis waameera wanta ta'eef yeroo kanatti namni du'u hundumtuu saba keenya nama keenya jeequmsi uumamnaan biyyi hin miidhamu mootummaanis rakkina keessa gala kanaaf nuti immoo nama biyyaaf yaadu jechuudha misoomni baay'eetu bada jechuudha nama baay'ee lubbuun isaa darbaa jechuudha nuti immoo lubbuu namaa dabarsuuf utuu hin taane fayyisuuf wanta taaneef guyyaa kanatti warri qophooftanii jirtan ijoolleen keenya warri sagalee kana dhageessan hundumtu sabaaf sablammiin guyyaa sana kan darbuuf jedhee hundumti isaa hafeeraa jechuudha yeroo biraatti akkasumatti ibsa laanne isinitti himna wanta ta'eef hundumti keessan tasgabbaatanii akka hiriira nagaa kanatti hin baane isa isin ajajne nuti dhiisneerra wanta ta'e isin akka dhiistan isinitti himuu barbaannaa jechuudha kanaaf isa isaan immoo amma hiriira nagaa akka baaniif hundumtuu ammas kan mootummaan rakkoo adda addaatiin jedhee kan hin haafu jedhee deebisanii uummanni akka ba'u godhaa jiran kan immoo namoota murtaa'e kan murtaa'e malee hundaan wanta hin taaneef namoonni hundumtuu du'ee baduun irra hin jiraatu isinis dhaabbadhaati ilaalaati dogmaa yookaas seerri bataskaanaa inni amantii maaltu cabee min dhaabbadhaa ilaalladhaa kanaaf kana keessa galtanii lubbuunis fooniinis akka hin banneef hundumtuu kanarraati of ilaaltanii of dhaabdanii dhugaa yoo ta'e dhugaa soba yoo ta'e soba jedha kitaabni qulqulluu wanta ta'eef kan akka nu ilaaltanii isiniin jenna kanarraa kan hafe inni ittaanu immoo nuti ijoolleen ortodoksii tawaahidoo beetakristiyaaniiti malee uummata biraa yookaas immoo amantii biraa yookaas biyya biraatii hin dhufne abbaan keenyas paatriyaarkiin keenya jechuudha abune maatiyaas abbaan keenya jechuudha kaleessa isaan ture har'as isaan ani ittiin adda abbaan hin qabnu paatriyaarkii gara biraas kan shuumne hin qabu kanaaf hundumtuu tasgabbaa'ee dhaggeeffachuu maaliif muudame yoo dhame immoo dheengadda kana duras darbaa ture kannoodhaan bataskaana keenyaa wanta nuuf ibsuuf kana immoo hundumtuu beeka dubbisuu danda'a jennee dabarsineera kanaaf warri har'a addaanii qoodaniiru iddoo lamatti ramaniiru kana ta'aniiru jedhanii odeessan soba ta'uusaa akka hubattan isin hubachiisuu barbaannaa jechuudha kanarraa kan hafe namoota hundumtuu qooqa isaatiin hundumtuu kan dhaga'uun akka baratuuf waaqni dhala namaatiif bilisummaa kana kenne malee qooqni tokko duwwaadhaan akka baratan gosni tokko duwwaan akka olaantummaa fudhatee jiraatu tun taane kan Yesuus Kiristoos gara lafaa dhufee du'e nama fayyisuuf gosa tokko dubbidoo fayyisuuf miti gosa hundumaa kan amanus
kana itti nama hin akkuma ifa kana baasu jechuudha. Akkuma dukkana kana baasu jechuudha. Akkuma bokkaa roobsisu jechuudha hundumaa. Kanaaf hundumti keenya waan akka fayyinuuf wanta ta'e namoonni hundumtuu akka kan muudaman kun ta'e kan hin muudamne hundumtuu gosa isaa irraatiin muudamee akka isaan fayyaniif jechuudha. Isa kanaafis gooftaan keenya yeroo barattoota filate maal godhe jechuudha. Gosa 12 irraatu nama 12 filate jechuudha. Akkas kan akka hubatanii namoonni akka kun dogongoran ta'an akka hubatanii. Inni itti aanu immoo kan kana godhaa jiran namoonni akka ka'anii badaniif, akka du'aniif, akka namni wal dhabuuf, akka manni gubatuuf, akka manni du'uuf kuni aarsaa ta'uudhaafi ba'aa jechuun eenyutu aarsaa isaan taasisa? Eenyuuf aarsaa ta'an? Biyyaaf immoo amantiif kun lamaan keessaa yoo hin qabu. Kanaafi hundumtuu kanarraati of eegee gara isaatti deebi'ee of hubatee jechuudha. Kanarraati of eegdanii hundumtuu kan nama waaqaa taatan waaqni kana jaju wanta ta'eef. Yoo kana ta'e immoo gaafachuutu irra ture jechuudha. Yoo balleessinee irra ta'e ijoolleedhaan ijoollee waaqaati nutis badiin keessan kana nutti himamu. Nuyi abaaramne malee waan nu gaafatame wanta hin jiraanneef namni immoo ofuma lafa ka'ee nama abaaru immoo abaaramaadha jedha kitaaba. Kanaaf hundumti keessan abbadhaa of ilaalaa isa jedhu barbaanna. Inni itti aanu immoo walumaa galatti jechuudha. Kuni lola akka ka'uuf, namni akka du'uuf, biyyi akka baduuf kan godhan wanta ta'eefi nuti immoo biyyi akka badus amantiinis karaa biraatti akka fudhatamu wanta hin barbaanneef hundumti keessan warri sagalee kana dhageessan amma yerootti tasgabbaaftanii hiriira nagaan kun afeera wanta ta'eef isin bira dhufuudhaafis yeroo qabanna wanta ta'eef amma yerootti akka ubsaaf nu eegdan yeroo biraatti garuu hiriira nagaa soo barbaachis qaama laaloo wajjin mari'annee hiriira nagaa sana wanta isinitti himnuuf nuti biyya keenyaaf nagummaa jaalala fayyina jechuudha kan hawwinu kan barbaannu har'a namni tokko akka du'u hin barbaanne hundumtuu jaalalaan sabaaf sablammiin addana jiru hundumtuu akka jiraatu malee namni hundumtuu anasti caala jedhee akka tokko irratti aboo fudhatee inni tokko magattee jiraatu wanta hin barbaanneef kan sagalee kana dhaga'u hundumtuu kana hubatee tasgabbiidhaan homaa tokko utuu hin yaadin hiriira nagaa gaafa sanbata gaafa shaniitti jechuudha kan waamame kanarraati kan isin waamne irraa of eegdanii mana keessan irratti nagaatiin bataskaana keessan dhaqanii akka kabajanii jiraattan ibsa isiniif kennuu barbaanna.